Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Waan hundumaan dursa, waan hundaa dabarsee yeroo kanaan waan nu ga'eef galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Dhugaadhumatti kan akka Waaqayyoo hin jiru. Yeroo hundumaa namni bara jiraatu keessatti gara Waaqayyootti filannoo isaa Waaqayyoon kan taasifatu namni ni milkaa'a. Dhugaadha kun. Seenaa tokkoon sinitti. Obboloota nama lama turiyyaa turan. Homaa tokkoon qaban. Lachanuu keessaa tokko hiyyeessa firas haa dhabu malee garuu Waaqayyoon qaba. Inni tokko garuu qabeenyas hin qabu, Waaqayyoonis hin qabu. Ija isaa garuu namarra kaawwata ture yeroo hundumaa. Harka isaas gara namaatti diriirsa ture. Haaluma kanaan gaaf tokko waan butan dhaban lachan isaanii. Inni tokko namicha dureessa tokko argee kottu deemnee namicha kana kadhanna jedhe. Kan akka Waaqayyoo hin jiru, anoo Waaqayyoon hin kadhadha jedhe riyyaan isaanii tokko. Yeroon akkana jedhee kadhatu dubbatu namichi dureessi suni jecha lamaan isaanii dhaga'e. Ani namatti kooluu galuutti Waaqayyootti kooluu galuu naa wayyasa jedheefi ani immoo namicha kanatti kooluu gala kan jedhe sana yeroo isaan lamaan isaanii dubbatan dureessi sun dhaga'e. Namicha abbaa qabeenyaatti kooluu gala yookaan isan kadhadha isan abdadha kan jedhu kana fi deemee dhaqee keekii hojjechiisee bareechee qadaadee fidee dhufee hoolaa kana itti fayyadami jedhee kenneef. Yemmuu kana namichi inni sila nama abdate kun baay'ee gammade ilaa kaabbee anammadee nammadee bargadhe nirra Waaqayyo kee immoo maal si godheree jedhe. Waaqayyo koo naaf godha. Yoo tureyyuu kan Waaqayyoon dursu hin jiru, kan akka Waaqayyo hin jiru jedhee amantaa guutuudhaan Waaqayyoon kadhatee Waaqayyo irra kaawwate. Inni sun egaa nama tokkotti immoo hin kennin jedhee waan deemeef nyaachuudhaaf qadaaddi isaa buqqise. Yemmuu kana yeroo buqqisee ilaalu keekiidha. Keekiin waan takkaa nyaadheen beeku. Mimmini isaas baay'ee mi'aayinni isaas baay'ee kee darbaadha. An kana nyaadhu nan gurguradha malee gaafa jedhu inni sun immoo natti gurguri ani immoo sirraan bitaa jedhe. Inni Waaqayyoon abdatu sun jechaadha. Haaluma kanaan gatee walii galanii itti gurguratee birricha fudhatee gara mana dhugaatii deeme. Inni kun immoo fudhatee mana isaatti gale. Erga sanaa booda yeroo inni mana dhugaatti dhaaba'u namichi dureessi suni sansii kenne sana nyaattee itti fayyadamtee jedhe. Anoo waan akkasii nyaadheen beekuyyuu nan gurguradhee jedhe. Bifi kee haa gurguramu. Maaltu akka keessa jiraa beekta jedhe. Anoo irruma isaa keessa ilaalee jennaanii mimminii guddaa ta'ee qaba. San akkasii immoo soorradheen beekunanii anoo gurguradhe jedhe. Eewutti immoo gurgurte jennaan mucaa Mariyaa koonaa cina koo jiruttan gurguradhee jedhe. Namittiin sun dhuguma amantii qabdi. An keessa warqii giraama 10 kaa'een sii fide ture. Warqee jedhe. Inni hiyyeessi sun inni Waaqayyoon abdate sun garuu gaafa keekii sana nyaatee walakkaa isaa jala isaa gaafa laalu warqii giraama 10tu keessa jira. Inni sana fuudhee galata Waaqayyoof keessaa galchee 10 keessa tokko Waaqayyoof kaffalee deebisee ittiin jiraatee jedhama. Agartanii waan Waaqayyo hojjetu. Agartanii Waaqayyo warra isa abdatanii isa amanataniif kan inni godhu. Isa sana harkaa fuudhee raatee kennaaf jechaadha. Fagoon barbaadu. Kanaafuu kan akka Waaqayyo hin jiru. Filannoo keessan Waaqayyoon godhadhaa. Yoo rakkattan yoo dhabdan illee ija keessan Waaqa irra kaawwadhaa. Warri Waaqayyoon kadhatan galgala bo'aa bulanii ganama immoo gammadu jedha. Egaa ija keenya Waaqa irra kaawwannee filannoo keenya Waaqayyoon godhannee Waaqayyo hojiin isaanii dinqii ta'e immoo seenaa jireenya keenya akka nu jijjiruuf jaalala isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Kadhannaan giiftii maaramii eegumsaan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo waadaan toloota wareegamtootaa arjummaan uumaa keenya Sillaasee hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Dhugaadhumatti kan akka Waaqayyoo hin jiru. Gara isaatti goruunaaf wayya. Ameen.